حجمة سرعة ديما هاي ماتت اقرأ من مسألة لا ديما أنتي هاي بدأ اسمها بوان سوداد يبقى قرن قدر آني أنا لو دم بدرس أنا لو دم بدرس وقبضان Haka mutura tu namni bulti di kutu si. awal tuan tiga Sare bulti ya sana pun. apa guru batin dan rasid dia buat dan rasid apa itu bisa tanah makan Mana berlesin? Tima. siang dia busen Kaita rugani pure. har daga busen ya tiga daga bija kafat jam tu san Rugani pure. sistem angku bani ka babar wanto Buka dam. na sahiba bisa na tingu sahiba harkaset na sisi ini film te baram masih Buka ini ni himeti. Yom pure. Bagam pure. lupa baga fung te bar Na tu pure mi. ma foto le sini Ammo ba wam pitana kaya sinake. Woi tan. Mela liga daba gampi udah jalan. Woi. Adile ammo aku bulti ya di hanti. Na baju. Adile jinya angke. ati man tan boy Jadi jauh jin jirada. Dan ini wo gata kan Bos sudah, walau kita sudah. Isakti pergi saja. Nanti Kadang dirang dia di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma harkafuni hordoftoota channel tuuti aane jalala jira jirtu ummata keenya qaalii fi jaalatamoo fi kabajamoo arraan tanaga akkuma sana dura galtee obboleeyyan kiyyaga quba qabdu aane jaalalaatillee gaa kuno asitti nu biratti argama viidiyoo dura irratti seenaa irratti hin jiru ammaan tana dhufe gaa inni imala isaa irratti irraayi obboleeyyan kiyya gaa nutillee kunoo isin deebinee jira guutuun keenya asitti argamna waan gartee gaa tana dura isaan gartee waldhabbii isaan jidduutti jirtullee aaneen jaalalaatillee asi dhufee ni jira isaan wajjin jechuudha gaa wanti kun dhugaadhamoo kijibaa obboleeyyan kiyya gaa isinillee akkuma daawwattanii gartanitti addaan barraati aara tokko maletti jechuudha obboleeyyan kiyya waldhabbii takka maletti fixachuu qaban isaan hundinuu wanni kun laalamuu qaba jeetiin yaada'ani akkasii obboleeyyan isaanilleen meegaa aane jaalalaatis salaamtaa isinii jiru hordoftoota keenyaa karaa isaatiin isin dabarsaa nu faana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi eeggattoota keenya akkam jirtan Hassanii fayyaadha jirra nu gatarbii ageenye amma deemnee jirra. Akkuma durarratti gadaadhaan yaamii jeeni isaantu ana dura dhufee na dura fiidanii martanii. Ittuma viidiyoo si deemu viidiyoo takkaati tanuma gartee isin dhuftee sitti jirti baay'ee. Amma kuban qabu amma viidiyoo takka ana dura namanii jiranii waan isaan fudhannu illee addan baafanne illee hin daawwanne takkaati wallaahi jara keenya ammaan turan dhufee mana ol seenaa. Hagalatumu jechuudha wallahi shamarran biyya teenya biyya tana keessa jirtu hundi sheexaan hundi tanaa isaan osoo hin jennu hun akkuma walii galatu jechuudha. Tun bultii namaa diiti tun gati namaa deemteemti wallahi jaartummaan biyya tanaatu yoo namarraa haftuun akkatti yoo mara sammuu si oogultee warra miidiyaa gubbara jirullee sammuu oogullee maaliif yeroo hedduu mataa gulaa jira. Akkuma beektan samana keessa gaheensa kana yeroo dheeraan hin gaajee dubbatu jira. Haga muduraa kan hin gadhan goes isaanuu gadaadhaa fi museena. San dhiise irra kute. Ammaan tana aannin gala jee karaa isheen si qajeelchattee si eebbisettee biyya argaan kee booda geela ishee kan fidde. Saaba isheetti yeroo baay'ee yoo takka dhufti an akka isheen itti ammaan fidde hin beeku dhufte. Wajjin gallaa itti dhufteera hin haasii wajjin gatuu jettee jaarsa qabdaa jaarsa qaba jaarsa keessarra bakka fagoo jira jaarsa guddi malee ta'uu hin jeenga osuma jaarsi dhufaa nan gattee bodarra viidiyoo ishiidhaa uumsana wajjin viidiyoo daddalaganii viidiyoon ishiidhaa uumuusee jira akkasitti khalaas jaarsa kan itti jiru hin jeen osuma an dhufee gaama jaarsa akka jaarsi arraan tana hin dhufaa nan gattee bobbaa kutee haajadhaa kutee galgala giseen galu tun waan biraatiin ana as dhaabbattee sheexaanii akkasumatti warreen aanee ati gogodhaa akkuma jaarsa isinti jettan wankusan ishiin dhalaadhaan dida akkan fedhe guddee silaa adda bishittiin godha fuula miidiyaa dura jirra isin fuula nama duratti hin tuquu jedhin dhiisee jechuudha
ishinu agaaji argattee jirti. Takkanaati isaan gadaan dhufee gargara kana jechuudha. Mijoo sanii fidaa jee akka dhufee mijoo san fidee dhufee jechuudha. Tana hin duraa. Akkumatti waan namni hin jiiniin an deemitu jaarsa ta'e fijjii takka nan deemiin jee malee. Dubartii dubbii kan eessaa muti. Dubbii dura wayii akkamatti uumere beekuun dubbadde waan argee dubbadde malee. Maal Sheexaanni usii wati waan akka darbu. Ammaan siin jee maal buttee waan jette. Waan siin jettette. Nama buttee waan jette. Waan siin jette. Wama dali dere nama tajaajila. Ana keessatti buttee maqaa waan siin qabda. Hin qabdu bar. Siini lagareen awwayin quba qabaat. Siwwan siini lagareen akkuma jaarsaa kan jettu. Akkamiin deeman. Akkam jettani. Kata isaan kun lameen wal ta'aniidhuma uumsee jedhu natti fide malee ani gara akkamaan galle na bu'uudha. Na jala kaanii haroo kaanii turan malee namni akkumatti lafaa fayyaduma fuudhee namaan jaa. Namni akkana namni maantana isiin isa maantana beeki. Ati arraba si dura namni kana lafaa kee hati uummattee jaartii bakka biraatiin qabna. Aaneen jaallaa jaartii kana bakka biraatii qabaa. Jettee sirrii keessi kijiba. Antanaa inni beera Inni dura kana dhagee akka maal fi dhumma seenaa asii asii miti kan naafsi waliin jiraachaa ture. Ammaan tana isiin na dhageessanii wooma dhageessante malee. Ammaan tana isheen tanaati mee gaafa namni akkumatti waa weerran kaa'u namni akkumatti bultee waa diyaa qoye. Akkumatti bultee waa sandii Biyyaan bultii keessan seenneeti maa akkas jettaan ati akkamitti akkas jetteen. Wallaahi eegashi achi kanaan dhufteeru akkas jiraatame bikin akkas jiraatame takka anumaa jaala takka isumaa jaala. Isaan hundaa'uun haasa'e meeti. Osoo akka ijoo akkasii godhu naaf beeka. Isaan hundaa'uun haasa'e osoo bakka isaan hundaa'uun beekne akkasii godhu. Akkam na godhu. Ati akkana godhu sun bee haala godhu yoo inni humnaan gartee nama san ta'e maal Kana yaadin meeti waan takka illee yaadin. Wallaahi aayatiin jira. Biyyoon turistii ammoo waan artu bitaanii ta'e. Aartiin jijjiirri. Duwwaan gaafa dhufa waan kana mee bakka ishee raajii deebi. Akka ishee mee akka dhimma mee gaafa Isii waan jiraatin. Akka reefu hoggani nu biran jiru jettu san gartee takka nu dhoksini fi akka reefu nu jette san takka waan dhoksitu qabu. Sodaa maal jedhu. Waan sun qabu. Takka waan gartee bultumtee sun tolchuuf gartee masala waan yaadi malee waan ijeen qabu. Masala yaaddiyaa maal jedhaa maal jette. Waan ijeen sun gartee Maal jetteen. Ati mee ishii gaafa dhume tanaami fiddee urteemi akkana manguddummaa ati manguddummaa sheexaaniti immoo maal. Animu. Yaha. Guddummaa sheexaana rakkaa ta'an beekon gartee bakka an taa'e gartee nagaa malee takka gartee wal dhabbii hin garreen isii gartee mataa na uwwise malee. Ati asii gartee sheexaaniti muti. Aboo sheexaan beeku maali? Haa gaafa du'a. Gurbaa kana gartaa. Yaha gaafa Laal. Khani dhoyisee gartee asiin isaa fe sheexaan mannaa galee gartaa. Aboo Ebii ati baati. Jalla akka feetee numaa hin garree wal. maal Wanni biyyoon jettus kijibaa miti beeku. maal Ooma jiraati waan isin jettu sadis akka as keessa fuutee amma beek saayii hojeetiin isheen beekadhummaatti na ruumbiin akkasitti dhootu ta'uu jirta. Na dhootu deemta ta'uuti immoo. Ati maanta na kan gartee bakka isin oguu deemtu immoo akkamiti immoo. Suuta saabi kitin sujin jala tura. Saahibummaan gartee diyaafite. Nama jirti laakiin waan nama saahiba kanaa kana Dibitu ata kamutti dibitu sumau. Siif digu Wallahi sumau. Siif digu je. Akka Kaan fuuteera gaa. hajari ha bada. Maali? Witian. Akkam walii yaadu rakkoon qabu tasan walii yaadu. Tanan mitebu. Hati Ati bali. awan kan dara bujuru. Sumau. Amma inni hayyanaabee. Suma ka nuju tenes ane jala hai. Kami gue tenes ane jala hai sum. Miyyoosi. Sikani. Asinaan deemu haa bu'aa Duuba akkamitti? Haga isii rubi barsiisiin dalagaa. Nama akkanaati hojii karaa deema. Gurbaan amma akka jaartiin as keessaa qaba. Akka musee fi abigeetan galtee amanaan akka nama tanis galtee isaan jaartii illee museen illee amaanaa gada kan addeetiin jira. Akka isaan gartee amaanaa nas kananitti sitti nafananitti anja amaanaa sitti malla. Asii fuudhee jaartiin qaba. Silaa namni wajjin karaa deemu gartee wal hawjii hawaana intala sanis arguun kan hin hafu. Namni eega ol fuudhee beekamu qaama tokko jaarsaa jaartee jechuun qaama tokko harka ol qabatee hojii deemuu hin oolu. Atis gartee akka jitti biyya gartee na jalaa gartee hin himi. Asumaanis hidhaamatu. Ishi kana je. Maal jette gaa? Amma biisitti irra si deemu jira dhaggeeffatu. Wal Hin jarjarin gaadhi. yoo dubbii namaa dhageesse. Hin Yoo jarjarin. bultii ante yoo bultii nama wajjin jiraatu irraa hin qabdaati. Yoo wajjin jiraatu irraa hin qabu hin Amma. jee.
Ana san sai jiraatu irraa yoo namni habibtii galteessi diigu taate haa diigamtu garuu ammoo gadaa akkuma inni tigi diigan kanatti ani dirri aditti isaan suurata. Wajjaan gadaa dirri namni tu amma tan rabbi biraan galte amma tan kura rabbi biraan maatu gadaa amti meeqa anti naafisa gatiin par amati meeqa sujin jaa waan isin jettee isin jala geewwan jambuduroo ni ati dhaggeeffate dubbii irraa bara. Asema taati keenyi jirtamoo tashii jambee Lisaalee bara. ilaala haa usbaa asema tashii hin jirtamoo haadha nam ilma namatti jedhanii beekan laa haadha ilma tu seetii beekte badii Usbaa badii kan usbaa amma as dura fuula miidiyaa dura jira hordoftoonni Inda keessaati adammaan kana tiyaati mu jirtamoo taa ishii mu jirta. anta siitii mu jiru Hayyee naafasi kun itti meeqa meeqa hojii dabarsine hayyee anti yaate ijiti ta'e maal godhaan immoo goon ijiti ta'e hin baasu naafi haa gaafa du'a haa gaafa gaafadheetiin barsiimu jira tanii gaafadhee siimu jira du'a ishii gaafa dhugeetiin barsi fide gaafachuutti nan gaafa dhaate deemtee achi reetee mire kun ammaas fide as jirti ajjirtii mi hayyee gaafa waan jira wanni isa jaalaa sebbise maali taakayyi wanni gartii seenatti himte naayi Shemere atalmaan fiidiyoo mudura direerratti misanii. Ooma inni dalagdalagu isaatiin himi malee haraka isaan bultii isaanii gaafadheetis duratti daawwattoota amareetiin jira hayyee mana isin akka itti siifin jiraadhe utana hayyee manaan ati sammaa hayyee manaan haadha ilmoo naman isan taate bishaaniti bishaan sittiin kan akka tana dhaaddatu jirtu naan jaalala haa dubbii isiin egaa bishaan keessin adeemsisu hin argu laala mana dhageessa wajjin karaa bu'uuf yaana silaa eega wajjin karaa yaana eega naafsii tana harkaa qabatee gartee wajjin deemu harkuun keen oolamu akkaan fuudh qubana qabaadhu asumaan intala namaa fuudheetiin jira jaartiin qaba sanii fuudhee galchuu deema humnu seenatti akka jitiitu nan ba'a jetteeti isitti himatte amma tana joonni tette taanis beekadu akka tana dura as fuutee taarrataa jalaa geessite seenaa hedduu gaddii ishii seenaa hedduu himte ichi akkasitti nama kana wajji ijjoon deeme eessaa fuudhee ati asii fuudheetiin eessan geesse rata geeffattaan rata geessite nyaachuun bachiifte jenna Antuba asuma kasan jira. Kanan fuudhee meeqa? aboo dila gartee fuudhee. ammas Kusaati san annuuti jettamni bakka dalagaatiin bulutti jettee guyyaa meeqa gaafa torban faateessee galtoota. Gaafa ta'e Ee gaafa torban faateessee galtu bakkuma dalagaatiin bulu jira nan jedhe. Ambara gata na dura kan dhugumaan bakka dalagaa bulu jira jechuudha. hayyee Osuma akkamitti dura as jalaan jiru akkamitti Kaatoo roositee ni beek. Atis quba qabda. Atis quba qabda. Akkuma mudura jennee eessaan roositee ni baas. Garuu eessaan fuudhee radaa geesse duuba. maalitti si bahee si naan Antuba fuudhee zahara beekin fuudhee jee dabkiyya abbaas. Ishiin sun maalitti beektee akkas jetti? Ishiin sun maaliif beektee akkana? Bara amma ishii Kijiba keessa abbatamtu asunu. eenyu? Kajib. Kajiba namni kajibni akkanaa maali? Wallahi bakka nuti biyya wanti kanatti har'a asirratti jiru lubbuun kee akka babu. Magan lubbuun jira karaa kanarratti yoo na baate moo Hayyee. takka irraan kaannee waan shahiididha. Karaa kanarratti yoo na baate ani bar shariyaan dhiira afur haga furii tajaajila. Yoom fuudhee Fuudhu fedhee wante maalitti fuudhu? Maalitti ni min antanuma tanaati. ijiti isaa gadi hin baasu jeetiin beekaan amma hangammaan tanaatu sirraan qaanfatu jira bilisa Meeti isuma kan arge wal beeytan akkamitti akkatti jedhee duratti akkatti waa falmeen. fuudhaas dhugaan fuutee ani kee antan duras dhoohiseeti atii kana gartee saahiba bultii isaan diigu jeetiin asiin karkarseeti kee arraan tan ifiif miyyoo karaa deemtu wajjin Saalee waan ni fuute godhatan. dhugaan fuute seenuu jeeti kusin Faayidaa dhugaan fuudhee. haaddaa qabdu san laartii takka biyya galfatu deemtus san Dhugaan fuudhee. sitti himte aan qubanii qaba bara waan ta'u Quba qabdaa miti. naaf saahibaa misa naafti musaa harkasee tan sisi ifiif himte bara ammaa Quba seenuu qabda ifiifin himeeti. Yoom fuudhes bagan fuudhe. dhubba baga fuutee bara Naatu fuudhee mi. maa fuutallee sin Ammoo waan bitan akka si naqee walitti aana. Sigaadhaan malee baga fuudheetta. Waan dibbida yaan kasa si naqee walitti aana. Atilleen Meelaali gadaa bagaan fuudhe jaan. atillee ammoo akkuma walitti jiite haanti naafatis atilleen jireenya hanqee. ati man tan
Jadi jauh jinjir ada. Yang ini apa? Gua kata kan Gua sudah. Wallah kita sudah. Isatti figii kaaga. Gadaan dhiiraa fi Gua makan. Karaman tuh tuh. Jangan. Wallah wallah hattuu fi jibdillee nama jeesuun qaafattuu jettan waa wanya qaarii jechuudha. Usbaa maali? Usbaa isina udee maasai. Yang pernah maali? Maali. Isina nama baay'ee meetiraati. Mereka lebih kaya raja itu. Hindeem isi akka godhuu deemtan. Hai. Amma gati sirraa hin deeman Hai ma. sirraa hin deeman. Hai mati. Eeggata amanu isaa naa irraa deema. Achi harkata ismoonaa biraa jedhama. gua sudah di kapur enggak ani. Ananuu deemtanii ananuu deemtanii kun kabajaa kan Jadi kan di putar tiga Kasih sungkon nih. Haka mutura tu namni bukti di kuntu. Si. deemu gadaan. Aku tuh kan tiga Sare bukti ya sama pun. Apa guru batin ada nafsin? Deem baaduu kun Nafsin apa itu baik kata kan Mana berlesin? waan balleessu. Tima. Oh, balleessi beekan isaalee Oh, qoon ilmoo deemee masih kau nak kata. Dua kabri sungkon nih. Dua kabri di sungkon nih. Oh, ini mana kau tuan? Ya kecil. Kau nanti. qabi narra Kau nak kerja? Yo, nani kerja? Eh? Iya. narraa qabi Kau nak kerja? Lemon batu. Orang sami. Ha, bawa handim. hindi Hah? hindi Iya, kada. Hah? Kana gode ni. Aku jadi jatuh kan? Akan gode ni. Aku jadi jatuh kan?